سنسرا قماتامو أصل يا دكتور قوتي تات غافا إسي لبون جلسنا أصلي أورو جت أجاوا كنا يجتوران موته يدود لنسي سجرا كم تأتاكسو أكمل سيقولي جرندي شو بريك مجاني الكني كم رجع سمال جل أجرتي عربان ينقولي دماتوري عند جاللا كبيبت كدر شو ربه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شمار كفوري وردفتوت هاف كابجمتوت أورو الشو أكم نافجرت جرون جرين عافية أنا كمين سينجر أغني كون في أكمل تسين كبيرة دارا غني كون أكمل قرية أكمل تسين كبيرة سيني غيري نبرا أكونو غني غنا ماف غلغلة بوكارو بوجل كبي أكتي منابانو يودم نير سيني غالي كونو مانا كيسا چيسا أولا سيني غالي كرما والكباتي مود انجدا غنا كانان ومتحام متاني رفنو يچون ترازي دلما براي ومتحام متاني رفنو إنما برباس هوان أرغي جده دبت إننا نچال وهي دبتاني تو غاري دا سيني غالي فيديو در براتي مو مدامي كيساني مونا دبسا وان أرغي دي سيني تيمين توري مدامين تو كمالان جته بيتو مدامين تو كنا جالتي دان ilmoosi naa kennu fedhan ilmoosi sini galee ilmoosi oroo shoo dabarsitanii hin kennitu ijoolleen oromoo oroo shoo arabaaf kennuudha jechaadha sini galee jechuun yoo isin meemee yaada keessan koomentii jalatti naaf barreessaatii yoo isin haa ta'u jettan akkasii hedduu kana amma xiqqoo isinirraa babbadeera kaleessa viidiyoo isin gadhiisiniif badhiisan ture viidiyoon kaleessa immoo nu jalaa gadi bu'ee jira almost hedduu tokko gadi bu'ee haala dandeessaniin viidiyoo kana warreena jaallatan viidiyoo kana hiriyoota keessaniif illee share gochuudhaan hundi keessan otuu laayikii biran darbini atis akka namni tokko hin daganne laayikii 1000 galchaameme viidiyoo kana laayikii 1000 galchaati viidiyoo kana xiqqoo akkan ol nuuf ka'u jechaadha haras viidiyoo kabraa isinii qabadhe dhufeetan jira warri immoo gara chaanaalii kanaatti haarawaa dhuftan subscribe gochuudhaan onnee koo sidii galee onnee koo na tuqaa asin gaafa siin achii qubaan subscribe gootanu onneen koo asii jedha sidii galee akkasii subscribe gochuun dagatiin akkuma 50 seenuu fi nama xiqqoo nu haftee giveaway qabna kulli haasa'uun barbaachisaa miti يا زود أبو الناس ما يزود السلام wanta kana nama mana kiraa keessa namoonni mana kiraa keessatti dabarsitan beektu diqqoo dhageessee dhufte itti kaati jedhanii gaa kun akkasitti maashinii maranii akkasitti rakkatanii kana qofaa miti mana fincaanii illee deddeebitanii dhaquun isin yeellaayisa isinii galee isin yeellaayisa waan baay'ee jira mana kiraa keessa warri mana kiraa keessa jirtu rabbi isin baasu malee hedduu tokko cimaadha baay'ee hedduu tokko cimaadha manni kiraa عند جاللا كبيبت وني جاللتي سانين قبني فنجرتي وشكمل الدقوق قبتي خقبسي سي أنا خط ليرتاتنا قافت akkasini galee kadir martu mataasaa waaw itti bareedeera miti itti bareedeera Janguni Rabbi Raja dama winci እና በሬዳ winci jedhame nafxanyaan akka jirutti footoo kaastee cahan nama isa qofa laaluudhaaf finfinneerraa winci dhaquu jira mucaa kana daawwatuudhaaf jechuun mucuma kana laaluudhaaf winci finfinneerraa winci dhaqanii irra hedduu feemasoota amaaraa kanaatu post godha ijoollee keenya biratti namoota tokko biratti harkee nagarre jechuudha mucaan kun amma akka ifiifuu feemasa ta'e waan beeku natti hin fakkaatu garuu feemasa guddaa amma winci jettanii gisee barreessite Rabbiirraa isinii dhufa si fakkaata mucaa baay'ee anima isaa jeef siijeen dhufa Rabbiirraa koo እና mucaani afaan oromootti sin beeku afaan amaariffaan beeku afaan oromoo beeka haalaan jechuudha እና Rabbiirraa namni hin beekne hin jiru I don't know yoo isin hin beekne keessaafuu feemastoonni jarattiidha qoo isin agarsiisa suuraa biraatillee sirriitti kun ola mucaan akkana kun በጣም ነው የሚያምረው oh my goodness ቀላሊ ከነም በሬዱ ሙጫን ጀቹ amma እንዳውም አርኪቴክት ጥቃቱ ረይቹ ድራን ጊዜ ሁንደ ሞርመራ ወንቲ አባ ገዳ ከነ ሂምባሱ
namni keenya garuu nama guddisuu hin fedhu ni beektani ha guddatee dhabamsiisu malee guddina namaa hin fedhu jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf guddina namaa hin fedhu ni ha guddatee dhabamsiisu malee amma mucaa kana tokkoffaa moodela bareedaa wincii ta'uu qaba ambaasaadara wincii ta'uu qaba mucaan kun. Egaa akkuma asirratti dhageessan makiin Oroo ambaasaadara wincii gooteetti wincii jechuudha wincii jechuudha. Wanciin jettu haadha koo duraan dursaatu wancii jettee sirreessite gaariidha. Mucaa kana irratti hedduu tokko dubbatamaa jira bareedduudha. Bichaa waa'ee mucaan kanaa hedduu tokko dubbatamaa jira jechaadha. Baay'ee Oromoon keenya maa inni beektu gaafa jarri kaan ka'anii guddisanii viidiyoo riikardi godhanii gadhiisanii erga jarri feemasii godhanii booda Oromoon kaatee iyyuu jalqabdi baay'ee. Nafxanyaa qofa gadhiiste akkas maa inni akkas jechuun maa inni nama gaariidha. Mucaan kun baga mucaa Oromoo ta'ee baga nuuf ammasee garuu akkasitti nafxanyaa waan argi jettanii qoqqooddanii gaa mucaa kana amma waan tokko maaliif buuftu gaarii miti akkasitti isinii galee baga mucaa Oromoonuu ta'ee waan harii baruun gaariidha akka yaada kiyyaatti jechaadha. Asliin immoo jecha ajaa'oo jedhuudhaan hedduu tokko namoota baay'ee dallansiisee jira. Isarratti namoonni baay'eenis dubbataa jiru. Asilli haadha kee gooteettaati gaafa isin lubbuun jiru sana gooteetta haadha kee. Haadha kee sana kana godhaa jettee bara hunduma walitti qabde jette. Haadha kee gooteettaati. Haati ni godhamtii? Gaheen haadhaa nama da'uu nama guddisuudha bara. Hin xiqqeessin. Haadha kee kaleessa qabartee har'as haadha namaarras taate. Maa nama guddaa kasichi. Sichi yoo nuti dogoggorre sichi nu gorsikaa. Jecha kanatti waggaa meeqa fayyadamtee gaa lafa kaayikaa piliis. Sirraan bareedu hordoftoota miiliyoona tokko isaa ol. Baattee asirra teessee kanaa nama rabsuu maati? Maal lamana? Intalli kee iftee gurra si keesse bar. Mee fe'ima sootuma ganda keetiif fudhadhu. Kan akkana siriyaan oleefaa fudhadhu. Mee abdii muktaar faasii bira jiraa fudhadhu. Reedii adamsi bira raa fudhadhu. Jechoota akkanaa fayyadamte ati guyyaa guyyaatti jechuun kana fayyadamaa ooltati. Nama guddaa ta'e kalaas. Sheerii gammadaa si bira rufar. Sheeka ganda keetiiti kabajime. Kalaas. Ana gogiirti garaa gannaa jiru Oromoo miti bara haadhatee sansara gimaa taamu. Amberti. Ija dalga ati nama laalu kaadhiisa. Ana isin salamtoota. Inni kooliin faarfama. Toophira kan jiru koo Oromoo miti bara. Viidiyoo kana sheer godhaatii aslii biraan ga'a. Obboleessa kiyya qaali an beekaa ta'ee si gorsuu osoo hin taane wallaalaadhuma ta'ee waan adeemsi kee kun natti hin tolleef waan hin bareenne sitti himuu barbaade. Wallaahi namoonni baay'een sitti himuu sodaatan malee hundi namaatu amala kana sirraa jaallatee miti. Garuu rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam akki jedhani irra badaa namaa jechuun nama namni akhlaaqa saalaalee sodaatu jedhan sharrii isaatii jedhee waatti muu sodaatu jedhan subhaanallah rabbiin nama akkasirraa sin taasisin obboleessa koo wallaahi namni kamu jecha ati haadha keessan akkana godha haadha kee kana godhi jettu kana bor anaanis ni jedha siin jedhee sitti muu sodaate malee wallaahi namni kamuu sirraa jaallatee miti maal obboleessa kiyya haadhamu haadha keessan akkana godhaa jetta afaanii baafattee laayivii irra teesse yoo xiqqaate nama miliyoona tokko oltu si jila namoonni sun bar kabajaa qabani bar silaa kabajuu qabda maatii keetii bar namni kun ammoo namni ati bar nama miliyoona tokkoon kana ol taatee miti kanati miliyoona kana argatte bar namni tokko waan khayriitiifis si hordofa waan sharriitiifis si hordofa tarii anaanii inaaffaadha minaaminaan jechuu dandeessa ani jalqaba irratti atis na beektaa gama feesbuukiitiin wal beeknaa na beekta jechuudha ani giiftaras miti giimaras miti wantan ifatitti walitti naaf nun jiru garuu dhugaa jirtu tokkon sittima wallaahi sirraa fokkisa umurii kana ammoo ati sanuu ati abbaa ilmooti ilmoon kee hadhafee tiiktookii qabdi isiinis hordoftoota mataatii qabdi gaafuma guddatte viidiyoo kee kan argite maaltiin jedhe haadha kee kana ta'ii dabbara aslii dhugaa dubbachuudha in fokkisa wallaahi in fokkisa kun amala nama badaati dhiisi mee wallahi maakii Oromaa fan jaalladha beektanii ijoolleen argeerra guddeessi na offolchaati jecha kana gaafan jedhu ijoollee argeerra guddeessi haadha kee kana godhi jechuudhaan beekaman bifa qoosaatiinis bifa anything bifa daddaatiin garuu
maakiin meediyaa kan argan fayyadamuu jalqabee guyyaa tokko isiidhaa haadha kee kana godhi jettee nama rafsitu wallaahi guyyaa tokko hin dhageenye jecha safuu cabsu tokko isiidhaa haasa'u hin dhageenye kanaafan jaalladha bakka namni waan fedhe haa ta'u safuu isaa eeggatu yookaan immoo waan hin bareenye maal haadhamu aslii haadhamu maal afaan guuttatte yookaan gizee tokko dogongorte jechuuf dogongora gizee tokkoo miti. Akkuma asirratti dhageessan egaa viidiyoon illee dheeraadha. Asliin akkasitti egaa homo jennu hin beeknu. Feemasoonni Oromoo dhumni jaraa kana gaafa amma ta'e bakka jira mitiif ammasummaan dhufee uummata kana of jala galchatanii jechaadha. Akka barbaadan ummataarra nama bahu barbaadu. Baay'isoo yaan kanaan dura dubbadheera. Adda irra deddeebi'ee hooma tokko dubbachuun barbaadu isinii galee gaafa tokko guyyaa tokko ka'een namni kun akkas godheera nama jedhee gaafa dubbadhu jechaadha. Baatanii maal jettu intanaa kiing jettu isinii galee dhumni keessan garuu arrabsamuudha. Jarri walaashi qaabbatan nagaati achitti walaashi qaabbata. Wallaahi nama tokko naashi qaabbatu. Maaliif namni seenaa hojjetee yookaan fammasee miiliyoona tokko galee hin jiru baay'isee Oromoo keessa. Namni seenaa hojjete yoo wayin uummata Oromoo gargaaree uummata Oromoo bira dhaabbatee dhaqee meeme natti maameme. Hundinuu giiftii isaa taa'ee laayif irra walitti qabachuu malee maayinni meeme natti maa faayidaadhuma jara. Natti maameme. Baay'ee jarrika Mubaarik Musammaa ijoollee akkas rakkatanii biyya alaatti ijoollee tokko taffi jedhaaru. Jarris keessa birrii jaraa hojjetataaru garuu. Garuu immoo inni naffa dhiisaa moodii naffaan inni irraa madinaati. Akkamitti guddoo danda'e jechuudha bareeti. Alkanii in turu Araboonni kun alkanii in turu beektaa bariisisanii rafani yoo dawaamiin hin jirre hin rafani si galee achi bakkan ciisuu ishee dubartii wajjin hin ciisa si galee manni xiqqoodha achi booda nawaamee shaayii danfisinaan jedha mana sana keessatti kan asbiizaa bitu isadha kan anaaf maallaqa kaffalu isadha birrii 55 dira afaan hin beekuan Mandi baafat. Qabachuun danda'u ni beektaa hin koofla seen koofla namni gisee koofla. Dhageeshi. Waa'ee guddoodamuu gaafa jedhu namni keenya koo noormaalidha bar isa biratti. Akkamitti guddeedamuun noormaalidha namni inkwaan nama atiin beeneen miti abbaan manaa hin keetu dirqiidhaan yoo wanti si jedhe bar akka guddeedamuutti fudhatamaa bar dirqiidhaan namni dirqiidhaan waan nama beene. Kan keenya aadaa bakka antini ta'ee jira bar akka noormaalitti fudhatu namoonni tokko jiru bar bakka asim jedhanii jira miti. Du'a mucaan hojiidhaaf si geesse baadiyyaa. Mana sana keessa jiraadha. Jara wajjiniin anantu nyaata qopheessaa bar. Anan nyaata qopheessaa anan mana qulqulleessa. Anatu jaarsa salaataaf kaasa. Okay, mucaan guddaadha. Eeka guddaadha mucaan. Nama wattaaddarummaa ganaa leenjiirra jira. Manuma san keessa si qabate moo bika biratti abbaan namni hin jiru ture? Majlisa kan jedhamutu jira. Majlisa jechuun bakka keessummaan dhufee itti shaayii bunnaa jedhan. Ishi wallahi ajaa'iba. Wallahi bakka shaayii bunnaa jedhanitu jira. Manarraa achi xiqqoo ishee ni fagaata. Si galee? Jaarsi immoo qorichaan rafa waan ta'eef hin dhaga'an. Araboonni maasitti yoo rafanii maal dhaga'u? Dhaga'u waan dhaga'anii bar. Akkamitti hin dhageenya rafni? Gurran qaban? Rafnaan immoo. Jaarsi socho'uun ituma dhageeyyuu jaarsi socho'uu hin danda'u bar maayikii. Socho'uu hin danda'u bar anatu socheesee shintibeetii geessee waduu gochisiisee salaataaf anatu kaasaa bar maayikii. Ana baadhaan hin jaarsi. Bagaratti si baase waa hundaafuu baatee jirtaan ture? Ergasii ba'ee omaan hin deeme ergasii. Egaa akkuma asirratti dhageessan dubartoota hedduutu waan akkasii irra qaqqabaa jira jechaadha. Wantiin viidiyoo kana dhiyeesseef dubartoonni deemuudhaa biyya keessa jirtan deemuudhaa cinqamtan rakkinni baay'een akka jiru wanti baay'een akka jiru wanti isin rakkattanii himachuu dadhabdan
wanti kun dhugaa ta'us soba ta'us akka inni jiru akkasiin of eegdanu akkasiin biyya keessatti haala dandeessanii yoo heerumtanii yoo hojjettanii akkasiin jiraattan ergaa koo dabarsuu barbaada. Egaa viidiyoon raaf qabadheef kana fakkaata isinitti toleera isin bohaarsee isin gammachiisee yaada keessan komentii jalatti naaf barreessuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo kabiraatiin walitti deebinutti Oroo Show. Bye.